Kunillee jaalala hidhee of ajjeeseedhaan. Jaartiin isaa Dubaayii jirti. Ofii Saawudii jiraataa nikaa irraa qaba. Isiin immoo sargii wayii deemtee jirti. Kan hedduu kana gaa sooshaal miidiyaa irratti ho'ee jiru gaa mucaan kun durbaa jedhee of ajjeese jedhani. Durbaa jedhee meeqa waliin laallu ta'a. Oromoon gaafa mammaaku indaaqqoonii qotteeti albeettiin qalamtutti baatii jedha. Warrumarraa haa dhiiga miciyoo kanaa dho'isetu dhiigaa caaluutis dho'ise. Ammas akka haaraatti kan ka'e erga Andu'aalem Goosaa dubbatee booda dubbiin dhugaan bahaa jira. Kanas kan waliin laallu ta'a. This kind of joke, Shivani. I don't like this kind of joke. I'm leaving. This is not joke. Mucattiin kun moraachee maraachaa jirti. Isuma dhugumaan jaallattee immoo maraacheedhaaf sodaataaf hin jira. Raachuunis akkas godhuun qabu ture immoo. Assalamu alaikum ashamarka fuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Shawwa akkam naaf jirtu jiru jireenya afyaan akkamiin isiniin jedha har'as viidiyoo kabraatii isinii deebi'eetan jira akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo kan ittiin fataa zanaa jennu kan immoo hedduu kana sooshaal miidiyaa achi facha deemaa jiran waliin isinii qabadhee dhufeetan jira dhingiddamu akkam naaf jirtu jedhee madaamiin keessan isin rakkisaatti barumsi waan argi jedhee waan tokko isin gaafadheen ture achirratti ijoolleen baay'ee madaamiin keenya nu rakkisaa jirti akkamitti nu dhuftaa waan arginaan jedhaa jirtu. Video kana madaamiitti keessaa ilaaltu anta waanin ittiin jedhe arrabsu arabiffaan natti maasinii galee ittiin kaa waanin ittiin ka'u arabiffaan natti maatii viidiyoo sattaan irratti isiniif dhiyeessa isinii galee abshira maaliifoo abshira inni qoosaadha madaamiin ijoollee keenya rakkisaa jirti rabbi isin gargaaru ijoollee keenya rabbi isin duukaa dhaabatu jenna aamin jedha ammoo aamin jedhaa galaatii. Aamin jedhaala yoo du'aa ittiin kun nu miliqin jettan aamin jedha rabbi hojii gaarii nagaadhaan akkasiin hojjettanii biyya keessanitti waan qabdanii deemtan rabbi isiniif godhu har'a immoo sheekii ta'ee dhufe mucaan kun har'a immoo maayinni du'aa inuu kadhachuu dhufe akkanaan jenne egaa warreen magariisaan alii kanaatti haarawaa dhuftan chaanaalii kana subscribe gochuudhaan jalqaba viidiyoo kana illee hundi keessanuu kana gachaala hundi keessanuu adara laayikittii kana hin irraanfatinaa gootanii jarri heerumanii bahan kun hin jedhan yuunivarsiitii bareedumaa galanii gabbahan immoo kunoo yeroo abbaa meenaa biraa gabbahanii jee tokko lamaa jee sadii jechuun fuulli waan biraa ta'u jammare maashaallah qaamaan furdatanii fuulaan bareeduma ittuma gaddiisa rabbi hin furdatanii ani yeroo abbaa manaa bira jiran waan nyaatan jedhan waan hoddanuu yeruma achii gadi baatan maashaallah michootii takkaan jirre argattan. Mana hidhaa keessaa gadi baatan immoo jedheen harkaa bade sarugaa rabbi baga haadha si baatan nu sarugaa rabbi baga haadha si baatan yoo waan inni isin hacuuce yoo waan inni jireenya rahaa isin argachiifne abbaan manaa samiitti ola galu sarugaa rabbi dacheetti gada galuu barbaada inni isin azabu jechuu inni isin fuudhee kee isin qaqu kara barbaade aba'u du'aa godhadhaa abbaa manaa marziirra abbaa manaa haasidarra abbaa manaa qorqodaarra maayini warra wayitti jalaa baddee dhatte bareeddemu maayini moo warri nama akkasiin jalaa baasuu barbaade dubartoonni kun maraatuudha innaan silmaayyuu abbaa mana jala ba'anii adumanu dhiisaa malee dhiisaa sababii kanaatiin wal qabatee immoo dhiirri durbaayidhe of ajjeesaadha isuma dhugumaa dhiirri Oromoo jaalalan beekatu nuun jettan waan iyyuu of ajjeesuuf isinii galee maayini namni of isuma qoosa inni qoosaadha dhaggeeffadhaa. Kunillee jaalala hidhee of ajjeeseedhaan. Jaartiin isaa Dubaayii jirti. Ofii Saawudii jiraataa nikaa irraa qaba. Isiin immoo sargii wayii deemtee achitti viidiyoo dhiiraa wajjin kaatee istoorii godhatteedhani. Kasaan isuma of ajjeeseedhaan. Yeroo jalqabaatti dhiira jaalalaaf of ajjeese arguu kooti. Abbaa warraa keetii moo abbaa warraa keetii miti ni kaaqabaannaa abbaa warraa jedhama bara. Abbaa warraa kiyyaadha. Innaa akkamitti bakka isaan beektu ganda isaa? Hin gaafanne kaa. Hin gaafanne. Gaafachuu dhiiste kan nikaa hidhamte tuni namni tuni kaa waliin dhadhatiin waa meeqa wal gaafata akkamitti ati abbaa manaa kan hin gaafanne. Hai nikaa wallaayinaa kana wallaahi ajaa'iba nikaa wallaayinaa. Geeraadha malee wallaahi ganda akkasiidha ganda akkasii hin beeku anyaane dedoo keessaa iseetti kan keettanas deebi'aati dedoo keessaa iseetti dedoodha sollaa sollaa
Raamutti Soollaan gara kamii? Soollaan karaa ilaalaa karaa maxxansooti dure. maxxansoon yaani akkaruma sana. Maxxansoo karaa maxxansooti. Okay. Ijoolleen Oromoo kanaan wal qabatanii ijoolleen dhiiraa tokko du'ee tokko inni wal gaggalaafanna taate jedhe Oromoo isaa caaluun iyyuu akkas jedhaaru isuma dhuguma wal gaggalaafanna miira keessan agalchitaniittu. Dhiirochi akkamitti durba lafarra guuttee moo durba miiliyooname maal taatan atu afur nu kennameeyyuu itti deebina garaa hedduuna dhukkuba haraan. Waa'ee mucaa keessi sababa mucattii jaalatuuf uf ajjeese irratti waan mucattiin gadi baatee dhuftee afaan isiitiin laayivii mana kee irratti dubbatte ani naxibii keessaa qabadhe akkasuma waan hiriyoonni mucaa dhufanii dubbatan isinitti hima viidiyoo share copy link repost godha. Jalqaba irratti isin rabbi beekaa warri miidiyaa irraa jirtan rabbi hin beektan rabbi sodaadha. Tokkoffaa mucaan ka du'e rabbi biraa guyyaan itti dhume. Ganama gaafa garaa haadha isaatiitti isa uumu rabbi ati akkana duuta akkanatti duuta dhee katabeef. Lammata mucattiin sababa taate. Sadaffaa irratti ijoolleen hiriyoonni isaa waan isaan jidduu jiru ka beekan gadi dhufanii dubbatanii jiran. Mucattiinis rakkoo isaan jidduu jiruuf isaan kun maal waliif akka ta'an gadi baatee dubbattee jirti. Jalqaba irratti isaaf mucattiin haadha warraatiif abbaa warraati. Nikaaya wal hidhatanii jiran. Isiin Dubaay teettee inni Saudii taa'e. Isaan lachuu ijoollee Jimmaati. Isa itti aanu rakkoon isaan jidduu jiru akka dhiirsaaf niitii yookaan akka haadha warraatiif abbaa warraa walitti bu'an walitti araaraman. Amma guyyaa du'uu hedu kana mucattiin konsartii deemtee dhiira wajjin suuraa istoorii godhattee jedhama. Mucattiin afaan isiitiin gadi baatee hiriyoon isii ka bira jiran haga namittiin isiin bira dalagduu didasitti gadi baatee ani konsartiin deemne mucattii sarraatanyaa ta namitti an bira dalagu intala isii bira dalagdutu kontiraata isii biraa xumurattee karaa biyyaa waan galuuf deemtuuf nikaayas waan godhatuuf deemtuuf isiif proogiraama madaamin gootee achiin waamanii. Azumaa san waamanii achi deemne achitti ijoollee shamarranii wajjin taane viidiyoo waraabne istoorii godhadhe. Ani dhiira bira hin deemne jettee mucattiin gadi baatee dubbattee tokko jedhe. Isa lammata mucaan kun ka beekuu qabdan jarana rabbi sodaadha. Dheengadda ilmi haadha ajjeese jira. Mucaan kun har'a ofii ajjeese. Mucattiin tun sababa taate. Mucattii tanatu mucaa kan ajjeese jechuun rabbi bira nu gaafachiisa as birattis nu gaafachiisa addunyaa irrattis. Mucaan kun kadu'e qadara guyyaa rabbiitti gaheef akkam ta'e waan mucattii tana jaalatu sababa waan xiqqoo ta'e shayxaan itti buttee mucaan harka ofiitiin uf ajjeese. Ka beekuu qabdan guddaan mucattiin tun rakkoo jiru gadi baatee dubbatte jarana boru waan nu mudatu beenu qabrii qabna nus. Gadi baatee afaan isiitirraa anaaf inni kun wal jaalanna walii galla waliin jiraataa turre akkasuma immoo akkuma abbaa warraati faadha warraa wal dhabnes walittis ni araaramna. Garuu mucaan kun ka uf ajjeeseef ka jedhamaa jiruu fi wanti nu jidduutti ta'e garagara. Isaan konsartii deemtee achi dhiirojji suuraa kaatee istoorii godhattee san argee uf ajjeese jedhanii. Garuu dubbiin kun dhugaa miti jedhama. Kanammoo ragaa ijoolleen hiriyoota isiis akka konsartiin deemin hattaa naga namittiin isiin bira dalagdu gadi baayanii dhufanii dubbatanii jira. Konsartii miti azumaa ijoollee kaddaamaa biraa karaa biyyaa waan galuuf deemtuuf madaamni isii proogiraama gootee achirra waamnee achirratti deemnee dhaqne malee konsartii miti. Kana jechuun mucaan guyyaa isaatti rabbi biraa itti dhufe mucattii wanti goote tokko hin jiru. Yoo jaalalas ta'e yoo wal dhabuu ta'e waluu dhiisee namni nikaaya walirraa buusee jaalallee biraa wal fuudhuun hin jira. Jaalallee yoo ta'e wal dhiisuun hin jira. Mucaa guyyaatu gaheef warra mucaatiif sabrii rabbi haa kennu aanaaf haalii mucaatiif sabrii rabbi haa kennu dhugaa mucallee immoo rabbi haa baasu dhugaa haa baasu. Garuu Oromoo keessatti ilaalladha. Wama argitan qabu. Egaa akkuma isarraa dhageessanii kaatan wanti jiru kana yaa'u anis hedduu kana babbadeetan ture yeroo isaatti isiniif hin finne maaliifuu kana fakkaata dhiiroche dhiisaa durba ittanii akkas ofiin jechuun sababu waan ta'inaa bakka maayinni durbi koo yeroo kana yaa'u dubartoonni keenya dhiisaa akkasiin ta'e hunda keessanii miti moola. Dubartoota hunda qabdee walitti hin arrabsi waan arginaan jettu isin yeroo baay'ee maaliifuu dubartoota hunda osoo hin taane dubartoonni tokko nama tokko amanamtanii jiraachuun ikkoo awwanaa yaa'u wanti miidiyaa irratti mucattiin dubbattuuf wanti seenaan jira duddubbee jiru hedduun cimaadha. Waan hin taane itti gochuu dandeessi hin beekamu keessattuu dubartoonni achi baatanii akka tokko rabbi isin garuu hundaa miti ammas deddeebiin kan isinitti hundaa miti. Shivaaniin ammas raachuma raachaa jirti. Raachuun garuu akkas godhuu qaba. Laala suuraa kana laaltanii
Garuu kun AI dha. AI dha. Mucaan keessan akkasin godhu. Mucaan keessan akkasin godhu. Suuraan kun egaa hedduu tokko dhugaa fakkaata. Hedduu tokko namoota baay'ee akka inni dhugaa ta'es itti fakkeesse. Garuu mucattiin kun dhugaan jaallatte immoo maayin irraa maraataa jirti ilaala. Akka jinniitti taate nan sodaataaraaf raacheedha. Nan sodaataaraaf. This kind of joke, Shivani. I don't like this kind of joke. I'm leaving. This is not joke. This is not joke, Rajan. Shivani. Not joke. Shivani, I mean it. I am leaving, Shivani. I am leaving, This is Shivani. not joke. If you will leave, I will kill you. I will kill you. Anchi Jikazi. Shivani, I am leaving, Shivani. If you leave, በጌታ I will come በኢየሱስ behind ጌታ you. ምስክሬ ታስፈራለች እቺ እውነት እንዴ እነን በሬ በላው ከተባለች በኋላ Say you to your sister. Say you to your sister. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ Say you to your sister, Raji. Say you to your አረ sister. ሽቫኒ we afraid we Ethiopian don't like this kind of joke Say you to your sister. Akkasitti garaachuu maraachaa jirti. Maa inni garuu mucattiin kun hangaafumati hindii xabbastu nama rarreem hayaatiin sii wayyaa hangaafumati hindii sichi miidiyaa irraa baduu keeti sababii mucaa kanaatiin miidiyaa irra. Egaa hedduu kana immoo oduun hammas gara biraa immoo yaadeen gidda waa'ee qananii addunyaa Andu'aalam gadi bahee dubbate irratti hamma immoo maa inni obboleessii qananii bahee wanna tokko dubbatee jira dhugaa jiru dubbatee jira isaa wal qabatee namoonni hedduun Andu'aalam irratti duuna bananiiru. Hamas Andu'aalam haganni mana hidhaatti deebi'utti hin dhiifnu jechuudhaan namoonni hedduun dubbataa jiru. Warrumarraa haa dhiiga miciyoo kanaa dho'isetu dhiigaa caaluutis dho'ise. Maafin dhugaa siin himne warruma arra dhiiga miciyoo tanaa dho'isuu barbaaduutu dhiiga haa caaluutis dho'ise. Nama biraas itti fakkaate. Seerri Itoophiyaattis akkuma barbaade godhee dhiiga miciyoo tanaa dho'ise jechuudha. Injiinaraa barboo miciyyoon. Walli isaa ichaa qarabbii dho'isitaa amma deebitee. Maali uummanni akka kanaa? Oromoon seera qaba. Seerri Oromoo haqa miidhamaadha. Haqa cubbamaadhaan dho'isu. Akka seera Oromootti illee yoo ni haasoo hin jenne. Akka seera Oromootti illee dho'istanii barbaa. Maali seerri Oromoo wajjin itti bullu kanaa? Kawaleen itti bullu kanaa hin siin jeeoo. Dhugaan ifa baadha. Haati manaa kiyyaana bira teesseef hin darbitu khalaas zaansi dhumee jira. Haati manaa kiyyaa fooqirraa na bira teessee hin darbitu abadan. Anaaf darba malee. Dubbii qaba baadha. Takkaa waliin if darba malee. Dubbii. Haati manaa keetii osoo ati bira teessu fooqirraa akkamitti if darbiti maal? Osoo lafa jirtu maal? Hattoota. Cubbuu. Siifi isaan akkas jaanillee waliin ilmaan haadha raa'u. Isin hin jeetin jira. Intala Oromoo nyaatanii ilmoo namaa injiinara nyaatanii hoggaa deebitanii akkam jechuudha isin. Luuku uummata Oromoo laalaa uummata Oromoo dubbitan. Egaa akkuma dhageessan karar martuus aaree hedduu tokko aaree dubbataa jira. Isa qofaa miti namoonni hedduunis aarii guddaadhaan dubbataa jiru. Kanaan wal qabatee immoo namoonni hedduun maal jedhaaru aarii qananii addunyaa maaliif afaan Amaaraatiin yookaan afaan Amaariffaatiin qofa bahanii dubbatu Oromoo miti yoo haduutu kan jedhu waan dhaga'uudhaan nama jibbisiisu oduun tokko illee jira. Kun waan hedduu tokko nama jibbisiisudha. Maaliif erga nama ta'e yoo saba biraa taateyyuu du'uu hin qabdu. Maaliif Oromoon aadaa qaba, safuu qaba, nama kabaja, nama jaallata, nama biyya biraa biyya ofii keessa jiraachisee bulcha malee saba biraas ajjeesuudhaan hin beekamne. Atuma inni ajjeese jechuu kooti. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaan siniif haa ta'u. Oromoon gaafa mammaaku indaaqqoonii qotteeti albeettiin qalamtutti baatii jedha.
Egaa namni dhugaa barbaadu viidiyoo Andu'aalem Gosaa post godhe keessatti wanta baay'ee arguu danda'a jedhee yaada yoo dhugumaan dhugaa arguudhaaf isa miidhameef gatii baasuudhaaf adeemtu ta'ee jechuudha. Garuu immoo lakkii inni ajjeesee nuuf goota keenyadha yoo jettu ta'e dhugumayyuu dhugaa arguu hin dandeessan. Sababiin isaa nama beekaa dunuunfate nama beekaa jaamaadhaaf hin jedhu agarsiisuun hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Namni biyya keenyatti jara keenyaa gaafa wal agartu jalqaba akka wal agarteen akkam fayyaa keetii akkami oolmaanii jettee wal gaafattamoo erga turtee erga dhattee rafte irriba keessaa wal kaasteeti akkam oolmaan jettee wal gaafattaan. Akka Andu'aalem Gosaa jedhetti galgala wajjin turanii yeroo gaarii dabarsaa turanii obboleessa isheetti iyyuu bilbilaa turtee jedhe. Yeroo sanatti akkam oolmaan jedheen gaafanneen. Garuu kan inni jedhu an akkami oolmaan jennaan na biraa kaatee dhattee of ajjeestee jedhe. Sana jechuun kan isheen of ajjeeste sa'aatii 9tti halkan walakkaa sa'aatii 9tti irribarraa kaasee akkami oolmaanii jedhee gaafatee jechuudha. Maaliif durseen gaafanne maaliif yeroo sana yeroo wajjin turan yeroo gaarii wajjin dabarsaa turan sanatti galgala maaliif hin gaafanne halkan walakkaa irriba keessaa wal kaasanii akkami oolmaan jedhanii wal gaafachuu maaltu fideen. Innumti kun iyyuu gaaffii tokkodhaanii jechuudha. Inni lammataanii jara keenya namni laargoo dhuguu yookaan barakiinaa dhuguu dhaabbatee nama wajjin haasa'uu dhiisaatiiti erga dhugee booddee googlis godhaati ilaalaa wanti suni keemikaala asidiidha gatii ta'ee fi garaacha keessa gaafa galu ol deebisaadhaan nama jalqabaan yookaan garaa kaasaadhaan jechuudha. Mucaan kun nama turre sibiila turte akkamitti erga intinaa sana tootaaliidhaan dhugdee booddee isaa wajjin dhaabattee arguu gochuu dandeesse. Darbee immoo erga harkaa fuudhee lafa kaa'eeti maaliif dhiisanii bukkeetti dhiisee sichisin barbaadu jedhanii dhiisee deemuun isa barbaachise. Haadha manaa isaati akka inni jedhaarutti qanuun koo waan angoone jechaara nan jaalladha jechaara maaliif erga harkaa fuudhee booddee mucaa kana gara mana yaalaatti geessumaaf hin yaalle. Innumti kun waan baay'ee agarsiisaanii. Kanarratti darbee kan inni jechaatti jiru mana footoo anatu geessee jedhe. Abbaan mana footoo immoo yeroo isheen duute jala kan inni dubbatis kan inni post godhe kan inni ragaan poolisiidha kenne poolisiin Addis Ababa kan inni post godhe ብቻ እና የመጣች jedhe ከጓደኛዋ ጋር እሱ አልነበረም jedhe. Akkamitti har'a Andu'aalem eessaa ka'eedha dukkaanatu geessee kan jedhe. Isa geesse immoo yoo ta'e maaliif wajjin ol galee suuraa tokko wajjin hin kaaneen. Kaadhimaasaa hariiroo jaalalaa gaarii ba'eessa qabu yoo ta'e maaliif wajjin ol galee suuraa birthday isheetii tokko wajjin ka'uun itti ulfaate. Naaf dhiisee deeme. Kanarratti isa malee ibsa qaba mucaa kana haadha manaasaa eenyutu isa jalatti akkasumaa ture fuula ishee sana akka mammadeesse eenyutu akka miidhe. Kana hundumaafoo deebii kennuu danda'a. Meegaastii kanaan dura ji'oota 11f baqatee dhokatee ture miidiyaa baay'een interviewudhaaf isa barbaadaa turanii yeroo sanatti dhokatee hamma kana qophaa'ee dhufuyyuu garuu soba isaa guurratee inni dhufee albeema itti baaseen namooti baay'een irraa summarize godhanii wanta baay'ee post gochaa ture argaattin ture ija nama baay'ee banuu danda'eera somni isaa jechuudhaan utuu dhugumaa hin ajjeefne ta'eeti utuu dhugumaa mucaa kana miine ta'e namichi kun gumaa jedhee jaarsummaa erguun iyyuu isan barbaachisu ture jechuudha. Sila achi as ba'ee yeroo sana amma dhokatu achi as ba'eeti kana ani hin goone jedhee falmata ture. Dhugaan dhugaadha dhugaan immoo hin ba'a dubartii ajjeesuun har'as borisa dhaabbatu justice for Qananii Addunyaa. Egaa namootiin abbaan seeraa kanarratti waan baay'ee argachuu dandeessudha yaada yoo dhugumaan dhoksuudhaa baattaniif guyyaa gaarii qabaadha nagaadhaan Egaa akkuma sirraa dhageessan namoonni hedduun waan baay'eetu jedhamaa jira. Anyway viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata waan tokko xiqqoo guyyaa nu jala deemus har'a isiniif deebi'ee kana isinii qabadhee dhufeetiin jira. Yaada keessan koomentii jalatti barreessuun dagatinaa haga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Oroo Show. Bye.